Ashama arkafuni akkam jirtu kabajamtoota furdiftoota YouTube channel keenya kan taate YouTube channel kana subscribe gochuun maatii channel keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Egaa gama odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinam. Yeroo amma online FB kana irra wanni naannawaa jiru waan hedduu nama gaddisiisuudhaan Ustaaz kabajamaaf beekamaa Ustaaz Kamal kan jedhamu beekame waraana bilisummaa Oromoo keessaa lubbuun wareegame jechuun social media irratti kan deemaa jiru hedduu takka nama yaachisaa jiran. Egaa akkasuma jaalmoo itufaalleen du'anii jiran jechuun lubbuu nama hedduu akka galaafamte social media irratti haasawaa jiraniin. Egaa hanga qaamni hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo as bahanii jarri kun dhumanii jiran qaama akkanaatiin ajjeefamanii jiran jedhanitti obsaan haa eeggannuu isiniin jedham. Kabajamtoota furdiftoota keenya akkuma beekamu waraana bilisummaa Oromoo namni qabsaa'uuf biyya tokko akkuma saba isaaf qabsaa'utti lubbuun isaa dabram. Egaa kanan jedhu kan du'eef jannata hawwinaam kan jiruuf itti haa tolchu yookaaf saba isaaf akka hojii gaarii hojjetu itti dhaammannaam. Kanan jedhu waa'ee arrantanaa kana irratti hanga hayyootaaf namoonni siyaasaa as bahanii wanni kun ta'eera qaama akkanaatiin hojjetame jedhanitti jarjarree waan hin taaneef waan gandaaf saba wali buusuu hojjechuu hin qabnu. An kanan jedhu waa'ee amantiif waa'ee wantaarraa akka of tiksinu hedduu takka isinitti himam. Namni hedduun social media irratti waan ustaaza ta'e yookaaf sheeka muslimaa ta'e qofaaf ajjeefame jechuun hedduu yaadataa jiraniin. Ustaaz Kamal qaama waraana bilisummaa Oromoon akka ajjeefame namoonni hedduun kommentii jalatti nuuf barreessaa jiraniin. Hanga walitti deebinutti YouTube channel keenya subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna.